Ashama harka fuunee daawwattoota yuutuubii saaqzeenuu jalatti argamtan hundi keessan harka fuunee bakkuma jirtanutti nageenyi kan koof kan kabajaaf jaalala bakka jirtanitti na dhaqqabu jecha odeeffannoowwan haarawaadhaa fi waqtaawaa akkasumas haala siyaasa biyya keenyaa keessa jala buune kan simbiraan geenyu ta'a oduu simbirtuu qabna oduun simbirtuun kan keenya har'a egaa guyyaa kaleessaa dhimma caalaa bultumee irratti gabaasa yookaan viidiyoon hojjedhe jira dhimma sana qulqulleeffataati turre jechuudha guyyaa kaleessaatii kaasee suuraawwan mul'achaa jiran kan Fayyisaa Leellisaa qofa ta'uudha wal qabate dubbiin ammas dhugaan jirtu yookaan akka caalaa bultumee rukutameedha kan inni ibsamaa jiru jechuudha inni kan biraa viidiyoo miliqee ba'e kan Dr. Abiy Ahmed waraana irratti namoota meeqa akka ajjeefaman viidiyoo miliqee ba'e sanarratti kan bal'inaan isinitti himnu ta'a inni biraa suuraawwan jaalmarroo guyyaa kaleessaa miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti yeroo inni galaana daaku yookaan bishaan keessa dhaabbatee bishaan daakuu fi meeshaalee qabatee bishaan keessa dhaabbatee suuraa ka'ee fuula toora feesbuukiidhaa fi sooshaal miidiyaa adda addaa irratti kan deemaa jiru jira dhimma sanarratti waan jennu qabna inni dabalata humni mootummaa Itoophiyaa magaalaa guddittii seena qabeetti UNESCO irratti galmooftee jirtu magaalaa Laalibalaa qabachuun isaa odeeffannoon ba'ee ni ibsa jechuudha inni kan biraa humni TPLF humni anniisaa elektirikii maddisiisu takkaazeen akka rukutameedha kan inni TPLF ibse eenyuun akka rukutame hanga yoonaatti wanti ni himameen jiru inni kan humna mootummaatu rukute jedha kan ammoo TPLF rukutee jedha inni kan biraa suuraa raayyaa ittisa biyyaa guyyaa kaleessaa naannoowwan adda addaa to'atan agarsiisa miidiyaa irratti deddeemaa jiranuun dhimma kanarratti waan tokko waliin jenna suuraa mucaa takkaa fi akkasumas raayyaan ittisa biyyaa yeroo magaalaa yookaan aspaaltiirra daandiirra deemanu kan mul'isuudha jechuudha suuraan kun dubbii ijoo addunyaa guyyaa kaleessaatii kaasee ta'eeti jira ammoos immoo injifannoo mootummaan kun humna TPLF irratti raawwate mootummaa kan itti gammadaa jiruu fi deeggartoonni mootummaallee suuraa kana kan asiifachee fiiskaa jirantu jira jechuudha keessatti suuraa shamarree tokko kan isiin lola sanarratti mul'atteetu jira jechuudha kanas waan tokko waliin dubbanna akkasumas haleellaa droonii jechuudha humni mootummaa biyya bulchaa jiru Wallaggaa irratti raawwateen namoonni hedduun lubbuun isaanii dhabuun ni yaadatama sanarraas waan tokko dubbanna hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtanu kabajaan isin affeerra amma gara viidiyoo dhokattee baatee kan muummee ministeera Abiy irra waan tokko dubbanna jechuudha viidiyoo kana laallee walitti deebinu ወደ 10 ሺህ አካባቢ Egaa viidiyoon kun viidiyoo miliqee ba'eedha jechuudha osoo hin beekamin miliqee ba'eedha yeroo muummee ministeera biyyattii Itoophiyaa jechuudha Dr. Abiy Ahmed namoota meeqatuyyuu afaan Amaaritti namoota meeqatuyyuu wareegaman jennaan inni biraa ammoo gara nama 10,000 oliiti kan wareegame kan jedhudha kan ba'e sanaafis illee deebiin isaan kennaniif akkasumas immoo naateen isaan agarsiisan illee hin jiru jechuudha kanarraa wal qabachuudhaan humni raayyaa ittisa biyyaa hedduun isaanii haleelamuudha kan inni mul'ataa jiru egaa viidiyoowwan akkasii dhoskaadhaan baay'ee kan baajirantu jira muummeen ministeera Itoophiyaa akkuma adda waraanaa duulaaf nan deema jedhanii viidiyoowwan adda addaa guyyaadhaan kan baajirantu jiru yeroo isaan raayyaa ittisa biyyaa wajjin walgahii godhanuuf marii godhanu jira bakkeen sun dirree lolaa osoo hin taane dirree bakka walgahii yookaan immoo bakka aara galfiiti kan inni fakkaatu jechuudha kunis shakkii keessa nama galcheeti jira kana bal'inaan booda itti deebina amma oduu ijoon kanan qabadhee dhufee jira dhimma artisti Caalaa Bultumeeti akkuma beekamu artist Caalaa Bultumee guyyaa kaleessaa milishaa naannoo Amaaraatiin rukutamuun isaa gabaasneeti turre jechuudha miidiyaawwan adda addaa godhanne weellisaa Caalaa Bultumee akkuma beekamu gara duula waraanaa deemuun isaa ni yaadatama garuu ergan sanaa suuraawwan akkasumas viidiyoowwan mul'atan hin jiru guyyaa kaleessaa kan atleet Fayyisaa Leellisaa mul'achaati ture jechuudha kanaan wal qabatee wal faana waan deemaniif Caalaanis waan biraa hafeef Caalaan rukutamuu hin oolu kan jedhu guyyaa kaleessaa gabaasneeti jirra dubbii keenya irratti artist Caalaa Bultumee yeroo maaster pilaanii sana keessa uummata Oromoodhaaf yookaan sagalee isaa sanaanii
akka meeshaatti uummata Oromoo tajaajilee yeroo master plan sana uummata Oromoodhaaf sagalee ta'aa ture akkasumas woboo keessa makatee nama loltummaadhaan tajaajilaa turedha jechuudha. Erga Dabub Afrikaa deemee lubbuu Muhammad Said ajjeeftee yookaan harka keessaa qabda jechuudhaan erga shakkamee inninis deebii kennuu dhabuurraan kan ka'e guutummaan guututti akka harka keessaa qabu erga barame lolli hamaan uummata Oromoo gidduutti ka'eeti ture jechuudha. Gandaanis wal qoodamee mucaa dhalataa Jimmaa ta'uudhaan wal qabate dubbii keenya irratti waan sana keessa anis yeroo sanatti quba nin qaba akka inni guutummaan guutuutti keessa jiru quban qaba. Egaa ergan tana Caalaa Bultumee erga biyyatti galeen booda baqaarra ture erga biyyatti galeen booda ammoo mootummaa kana faana hiriiruu jalqabe. Erga mootummaa kana faana hiriire mootummaan kun erga sanyii daguggaa uummata Oromoo irratti geessisaa jirullee dhugaa jiru osoo arguu mootummaa kana faana hiriiruu filateeti jira. Sirboottan adda addaa baasaa fi ture jechuudha. Sirba raayyaa ittisa biyyaatiif weellistoota baasan keessaa weellistoota Oromoo ta'anii Oromoo gananii gara mootummaa harka nyaatetti kanatti yookaan diina Oromoo kanatti sanyii daguggaa ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffate ilmaan Oromoo sanyii daguggaa jiru kanarratti isa deeggaruun isaa baay'ee muffii guddaa uummata Oromoo irratti uumeeti jira jechuudha. Caalaan uummata Oromoo harkaa ba'uun isaa erga mootummaan kun aangoo qabate asii gochi inni godhu barreeffamni inni sooshaal miidiyaa irratti barreessuu fi akkasumas ammoo deeggarsi inni mootummaa kanaaf qabu uummata Oromoo irraa akka isa baasu godheeti jira jechuudha. Erga raayyaa ittisa biyyaa lola jalqabanii muummee ministeera Itoophiyaa gara duulaa deemanii innis isa faana hordofuudhaan anis biyya kootiif nan duula jechuudhaan isa faana bu'eeti jira. Guyyaa kaleessaa yookaan guyyaa dheengaddaa jechuudha. Naannoo Amaaraa keessatti milishaan Amaaraa tokko meeshaan akka waan harka miliqee ba'eetti miila isaa rukutee hospitaala Dabra Birhaan ciibsamuun isaanii yaadatama. Milishaan sun akka jedhetti akka waan meeshaa osoo qaqqajeelfatu harkaa ba'eettidha kan inni hime jechuudha. Ergantana oduun qulqullaa'e baay'een hin jiru garuu dhimma atleet Fayyisaa Leellisaatiin wal qabatee miidiyaa irratti kophee inni kaawwateellee suuraa ka'e sanaa wal qabatee biraa hafuu isaatti shakkii guddaa uumeeti jira akka Caalaa Bultumee rukutame kan jedhudha odeeffannoon ba'e. Inni kan biraa Jaal Marroon guyyaa kaleessaa sooshaal miidiyaa FB guutuu haguugeera jechuun ni danda'ama. Suuraawwan falmisiisoodhaa fi akkuma kanaan dura qaamni mootummaa qurxummii sana balleessuudhaaf galaana sana gogsuu qabna kan jedhu erga dubbateen booda Jaal Marroon ammoo galaana sana keessa dhaabbate suuraan suni miidiyaa irratti as ba'uun isaa dubbii falmisiisaa ta'eeti jira. Akkuma beekamu woboon yookaan addi bilisummaa Oromoo magaalaa gurguddaa Wallaggaan keessatti argaman akkasumas illee Shawaa Kaabaallee kan inni to'atee ofii isaatiif bulchaa jiru jira jechuudha. Aanaa Gidaamiidhaan wal qabatee biyyootan hedduu bilisa baasee ofiif mootummaa mataa isaa ijaarratee biyya sana kan inni bulchaa jiruu fi akkasumas gara Finfinnee kanarratti duulli isaan godhaa jiran kan milkaa'aa jiruu fi hatattamaan ariifannaarra jirudha kan Jaal Marroon illee viidiyoo sanarratti ibsee jechuudha. Yeroo ammaan kana keessatti mootummaan TPLFin walloluutti jira. Magaalota TPLF qaqqabaman naannoo Amaaraa keessaa magaalaa kanneen akka Laalibalaa guutummaan guututti to'achuusaa ibseeti jira mootummaan kuni. Akkasumas immoo TPLFis akka harka isaaniitii ba'ee harka mootummaatiin to'atame illee gabaasa inni gabaasa keessatti ni mul'ata BBC irratti jechuudha. Dubbi himaan TPLF yookaan TDF obbo Geetaachoo Raddaa kan inni dubbate magaalaan Laalibalaa akka humna mootummaatiin weeraramteedha kan inni dubbate jechuudha. Magaalaa Shawaroobiit illee bakka TPLF magaalota gurguddaa qaqqabatan humni mootummaa kuni erga jiillee Dr. Abiy Ahmed gara adda waraanaatti dhufeeti injifannoowwan gurguddaa akka galmeessaa jiranudha fuula miidiyaa isaanii irratti kan isaan gabaasaa jiranu. Kanaan wal qabatee TDF tooftaa qabsoo isaa jijjiiraati jira. Tooftaa inni qabsoo isaa jijjiiraa jiru akkuma beekamu wobooniif TPLF waliigalteedhaan mootummaa gabroonfataa kanarratti duula jalqabuun isaanii bubbuleeti jira jechuudha. Kanarraa wal qabatee injifannoowwan gurguddaa galmeessaa turanii naannoo Amaaraa godina addaa Oromiyaa magaalaa Baatee akkasumas Walloo guutummaan guututti to'achuu adda bilisummaa Oromoo harka jiraachuu isii eenyuun ni beeka jechuudha. Kanaan wal qabatee
tooftaa lola kan isaan jijjiiran jiru yeroo qaamni mootummaa gara TPLF achitti deddeemaa jiru waboon gara lixaatiin as dhufaati jira jechuudha kan inni magaalaa Finfinnee to'achuudhaaf qophii yookaan sagantaa hunda xumuree yeroo ammaa ajaja qofa kan jarri eegaa jirantu jira yeroo ammaa kana keessatti injifannoon qarqararra geessee jirtu kun uummata Oromoodhaan waliin ta'uudhaan injifannoo qarqararra geessee ilmaan keenya yookaan obboleewwan kan keenya itti wareegamtee dhiiga isaanii lubbuu isaanii itti dhabdee qarqararra jiran kana tumsuun uummata Oromoorraa dirqama jechuudha kan nuti dhaamsa dabarsinu egaan daawwattoota kan keenya waan nu daawwattaniif galatooma warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudha maatii kiyyata ammas odeeffannoowwan adda addaa yoo arganne kan isin biraan geenyu ta'a hanga xumura sagantaa keenyatti waan waliin turtaniif guddaa galatooma nagaatti